Akkam jirtan hordoftoota Fish Oroteek nageenyi baraadha. Har'a qabadhee kanan isinii dhiyaadhe haala kamiin bilbila keenya bilbila harkaa fayyadamuudhaan Wi-Fi mana keenya jiru paaswordii isaa laalla yookaan paaswordii isaa jijjiirra yookaan maqaa Wi-Fichaa akkamitti jijjiirra kan jedhu laallaa hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Wi-Fi raawutariin haala kanaan namoonni warri manaa qabdan Wi-Fi raawutarii kana paaswordii akka namni biraa fayyadamee sinjalaa biizii hin taane paaswordii itti godhatan yoo ta'u ta'e yookaan namatu dhufee paaswordii itti isinii godhe yookaan ta'u ta'e raawutar duubatti kan barreeffamee jira IP address kan jedhamu fayyadamuudhaan kenooti IP lakkoofsa IP fuulduratti jiran kana fayyadamuudhaan bilbila keessan irratti web browseriiwwan isa fayyadamtanitti barreessitanii isa sana haala kamiin akka barreessitan waliin laallaa. Amma garuu lakkoofsicha raawutarii Wi-Fi kanarra nu barbaachisu asirraa laalleet gara bilbila keenyaa akkamitti akka paaswordii isaatti ilaallu eessatti akka galchinu akkamitti akka maqaa Wi-Fichaa jijjiirru yookaan immoo laalleetuma callisnee dhiisnee baanu waliin laallaa jechuudha. Egaa afaan biraatiin baay'een hojjetamee jira, afaanota baay'eedhaan hojjetamee afaan Oromoffaatiin garuu hangas hunda gahaadha jedhee waan hin amaniiniif haala kamiin bilbila harkaa fayyadamnee Android foonii jechuudha. Bilbila harkaa fayyadamnee Wi-Fi keenya paaswordii isaa jijjiiruu, paaswordii isaa laaluu, maqaa Wi-Fichaa jijjiiruu akkasumas immoo Wi-Fiin keessan ariifannaan isaa yookaan saffisni isaa akkamitti akka isinii dabalu gochuun akkamitti akka danda'amu laallaa jechuudha. Egaa haga xumura qophii keenyatti yoo nafaana turtan haala salphaadhaan waa walirraa barra jedhee namanaa. Isheen kun paaworiin itti godhamu ishiidha. Isheen asii quba kiyya jalaa iftu kun paaworiin itti godhamudha. Isheen kun seetingi isaati. Isheen kun Wi-Fiin amma hojjechaa jiraachuu isaati. Iddoon kun afurtu jira. 1 2 3 4 afran kun raawutariin tun PC biraatittis haa ta'u raawutarii biraatittis haa ta'u kanneen ittiin daddabarsitu. Kanneen kuniin PCttis gootanii haala kanaan 4 kennuu dandeessan. Lakkoofsa 4 qabdi. Lakkoofsa afran kun raawutarii kanarraa gara biraatitti akka PCtti sakkaanee yookaan PCtti godhannee connectitti nu godhu san asiin kan qabdu kana asirratti gidduun kunniin xiqqoo ni mul'atti. Afran as jirtu kun asirraa kan kennu jechuudha. Isheen kun immoo internet waayiriin saarvarii irraa dhufu kan connectioniin akka nu hojjetu godhu access connectionii kan nuuf kennu akka itti sakkaamee jiru inni kun jechuudha. Inni asii kun biluu kalarii cuquliisa halluu cuquliisa kanatti kan sakkaame kun internetii irraa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti teelerraa kan fudhatan yoo ta'e teelerraa kan aksesii isinii fiduu jechuudha. Saarvaruma hojjetu tokkorraa gara raawutarii kanaatitti internetii kan isinii fiduu jechuudha. Kanneen immoo kan baasudha jechuudha. Kan meeshaa nuyi irratti fayyadamnu irratti nuuf qoqqooduu jechuudha. IP adreesii asitti jiru kana yaadannoo irratti qabannee yookaan sammuu keenyatti qabannee bilbila keenya bilbila itti fayyadamnu handufoonii tokkorratti Google isaa ta'u Chrome UC Mini isaa ta'u Opera isaa ta'u kanuma ittiin Google irraa wanta tokko search irraa godhannuun irratti IP adreesii kana barreessinee yommuu search goonu login nu godhee histiriin Wi-Fi keenya paaswordii isaa ta'u maqaa isaa ta'u meegaabaaytii hagamiitiin saffisni isaa hagam akka ta'e ishee kanaan barraa jechuudha. Ishee usernamein adminidha. Kan eenyumaatu kan gara ta'u IP kana factory default setting kana jalatti kan jiru kun yeroo isin Wi-Fi kana configure gootanii IP adreesiin kun jijjiirameeyyuu paaswordii fi maqaa keessan laaluuf garuu IP adreesiin kun isuma duraa san ta'a jechuudha. Egaa kun please run the CD first jedha. Kana jechuun maalidha? Jalqaba Wi-Fi keessan oguu akkasiin configure godhu barbaadan CD dhaan fayyadamtanii gootu. Erga akkasiniif
ka'ee hojjechuu qabe garuu guyyaa guyyaadhaan sekendiidhaan paaswordii jijjiiruu dandeessanii maqaa keessan jijjiiruu dandeessanii speedii isaa dabaluu dandeessanii immoo IP addressii tana seessisuudhaan haala kamiin akka bilbila keenya irratti jijjiiruu dandeenya manaaj gochuu dandeenya ni ilaallaa jechuudha. Kan nu fayyadu IP addressii kana username fi passwordii admin inni guuteera ishuma kana bakkeella iddoo lamatti guunnaa jechuudha. Egaa haala kamiin akka bilbila keenya irratti guutuu dandeenya ni ilaallaa jechuudha. Erga wifi raawutarii keenyarraa IP addressii duuba isaatitti barreeffamee jiru argine booda isa qabanneetiin bilbila keenya akkamitti akka login itti goonu yookaan IP addressii san eessatti akka login goonu waliin ilaallaa jechuudha. Isin yeroo baay'ee wantoota tokko kan irraa barbaachistan yookaan search irraa gootan Chrome dhoote Chrome bira deemtu, Google dhoote Google bira deemtu. Akkuma web browserii keessan sinii saffisuun isuma bira dhaqxaniitiin raawutarii keessan irratti lakkoofsa argitan iddoon ani amma isinitti agarsiisu kanatti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani kanan fayyadamu internet kan jettu kun naaf saffistii ishee kanan fayyadama jechuudha. Ishee kanan fayyadama. Okay, ishee kana irratti okay gungodu kana naafiddi. Amma filannoo lamatu jira. Inni tokkoffaan Google kan jedhu kana irratti tuqnee erga inni nu banee booda IP address keenya asitti barreessuu ni dandeenya. Isaan bannu hogguu jettan immoo iddoo kana iddoo search or enter URL jedhu kanatti barreessitanii firiin isaa tokkuma ta'a jechuudha. Ammamee namoonni baay'een iddoo itti dogongoran waanan argeef isa gadaanu kana irra deebi'aa isa Google jedhu kana irratti isa santuqeen isaan karaa saniin haala kamiin IP address isaa kan wifi raawutarii irratti argine san isa irratti guunnaa jechuudha. Isa irratti yogguu tuqnu haala kanaan nu fida. Haala kanaan argasanii fidee amma namoonni baay'een kan dogongoran iddoo kanatti barreessu. Iddoo kanatti garuu gonkumaa isiniif fidu. Iddoo kanatti kan fidu diiteelii isiniif fida. Ibsa isiniif fida. Akkana yoo gootan jijjiiruu dandeessan. Akkana yoo gootan laaluu dandeessan. Settingii keessan akkana godhaa jedheetiin qajeelcha isiniif fida malee sign in kan sin taasisu isiniif fidu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti iddoo nama isinitti agarsiisu kanatti hin barreessinaa. Kanaaf Google kan jedhu kana tuqeeyyuu iddoo kanatti yoo barreessitan isiniif fidu jechuudha. Bilbila irratti yeroo baay'een fidu. Kanaaf iddoon isin itti barreessuu qabdan iddoo Google jedhu kana iddoo www.google.com jedhu kana irratti iddoo kanatti barreessuu qabdan. Ni barreessine ilaalu. Kan amma raawutarii kiyya irratti argine kana fakkeenyaaf hogguu barreessinu barreeffama asitti barraa'ee jiru kana irraa haqnee 192.168.1. Inni kuni kan raawutarii kiyyaati. Tarii keessanis akkas ta'uu danda'a, akkasis ta'uu dhabuu danda'a. Kanuma keessanii kan raawutarii keessan irra jiru san asitti haala kanaan barreessitu jechuudha lakkoofsichi. Egaa haala kanaan itti barreessitaniin booda search gootu yookaan go jettuuni haala kanaan fida. Haala kanaan fida jechuun username biratti arginee turre. Username argine san duuba raawutarii keenyatti argine san usernameenis passwordnis admin jennee walii gallee turre. Admin qubee xixiqqaadhaan admin goonee barreessina. Dakanatti tarii dogongoruu dandeenya yoo jettan isuma kana sirriitti gadi qabdanii press gootanii dakanatti akka isinii dhufu copy gootanii dakanatti akka isinii dhufu gochuun dandeessan dhiifama. Isuma kana ilaa copy kan jedhu jira iddoo kana copy kan jedhu jira iddoo kanatti kan copy goota san galchuu dandeessan. Fakkeenyaaf kanan copy godhe kana paste godhu ilaal naaf galee jira jechuudha. Iddoo kanatti ofuma isaatii iddoo hin barreessin naaf gale. Kuni nutti ulfaataa yookaan kuni nuuf hin ta'u gubbaattis admin jennee jalanattis admin jennee barreessina yookaan jettan ta'e kana akka ifa isinii ta'utti asittis admin qubee xixiqqaadhaan admin asittis
ndongorre admin jettanii barreessitanii iddoo sign in jettu kana iddoo sign in jettu kana hogguu tuqxan sinii fida jechuudha. Isarratti hogguu kilik gootan haala kanaan sinii fida. Haala kanaan sinii fiduu isaa eegaa argitaniin booda isin amma tokkoffaa paaswordii jijjiiruu barbaaddanoo ta'e maqaa waayifaa keessanii jijjiiruu barbaaddanoo ta'e yookaan immoo asumatti laaltanii ta'u ba'uu barbaaddanoo ta'e ishee quick setup jettu kana tuqxan. Quick setup kan jettu kana tuqxan. Quick setup kanarratti hogguu tuqxan next kan jedhu sinii fida inoo isarratti tuqneerraa ilaa waan jedhu quick setup jedha. The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters. To continue, please click the next button. To exit, please click the exit button. Itti fufuudhaaf next jedhaadha. Duubatti deebi'uudhaaf exit godhaadha. Nuti itti fufuu barbaadna waan ta'eef next kan jettu kana tuqna. Next kan jedhu kana eega tuqne ammas ajaja akkasii qaba. Itti fufuu barbaaddu moo duubatti deebi'uu barbaaddu jedha. Filannoo sadiyan qabaa jedha. Iddoo kanatti filannoo sadiyan qabaa. Sadeen kana gara garatti adda baastanii fayyadamuu barbaaddu moo sadeenuma kana bakka tokkotti automatical detectedhaan fayyadamuu barbaaddu jedha. Nuti amma sadeenuma bakka tokkotti fayyadamuu barbaadna. Kan olaanu kanarra goonee next jennaan. Iddoo next jedhu kana tuqna. Eega tuqnee booda iddoo kanatti barreeffama bal'aa nu fida. Detailii waayifaa keenyaa nu fida. Nu fideera. Kuni detailii waayifaa keenyaatti kan nu barbaannus kana. Egaa maqaa waayifaa amma nuti fayyadamaa jirru waayifaa iddoo kana hin argitu natti fakkaata. Connect naa godhee jiru kun maqaa waayifaa kanaa iddoo kanatti naaf barreessee jira. SSID kan jedhu kun maqaa waayifaa amma connect naa godhe kanaati. Iddoo kanatti maqaa waayifaati jira. Passwordin immoo ishee kana password PSK password kan jedhu iddoo kanatti argaa jirtanii PSK kun passwordii waayifaa kanaati. Kun passwordii waayifaa kanaati. Ishee kana haaluma kanaan akka taa'ee isin bichaa laaltanii ba'uu barbaaddan laaltanii ba'uu dandeessan. Garuu ni jijjiirra hojjetan ni jijjiirtu. Haala kanaan irratti kilik gootanii ishee kana irraa haqxanii kan biraa kan nuu ta'a jettan. Example fish jedhee kun passwordii akkanaa ta'u yoon barbaade kanarrattiin okay jedhaa jechuudha. Yookaan gadi bu'een next kan jettu kana tuqa. Next kan jettu kana tuqa. Iddoo kana next kan jettu kana tuqa. Passwordii nun barbaachisu kan jettan yoo ta'e iddoo disable security kan jedhu kana iddoo kanarratti gadhiftanii next jechuu ni dandeessan. Next jechuu ni dandeessan. Egaa ana passwordii na barbaachisa waan ta'eef namumti karaa deemu namumti argee hogguu irratti login godhu speediin isaa jalaa hir'ata waan ta'eef heeyyama kiyyaan akka fayyadamu waan barbaaduuf passwordii kanatti godhadhe jechuudha. @@.@fish kana godhadheen kanarratti next godha jechuudha. Next hogguun godhu barreeffama wayii nuu fida. Iddoo kanatti isheen kun ijoodha. Isheen diimaadhaan barroofte kun ijoodha. Isheen kun maal jetti? The change of wireless config will not take effect until the router reboot. Routerii kana reboot yoo hin godhin wanti isin barreessitan sun hojiirra isiniin oolu. Kanaaf reboot godhaadha jedha. Yoo reboot goone jijjiiramni nu asitti adeemsifne sun hojiirra nu oola. Yoo reboot hin goone baak goone garuu akkasumaan bakka sanitti tuqnee barreessina malee passwordin keenya sin jijjiiramu jechuudha. Egaa reboot gochuun dura wanti isinitti agarsiisi waan jiruuf baak jedhee nan deebi'anii baak jedhee deebi'a ishee kanaan baak hogguun godhu bakka duraa sanitti. Egaa kanas iddoo maqaa kana maqaa waayifaa jenne kana jijjiiruu ni dandeenya. Akkamitti jijjiirraa? Ishee kanas irrumatti kilik goonee maqaa kanarra haqnee maqaa biraatti kennina. Oroo network jennee maqaa isaa haala kanaan jijjiiruu network. Kuni maqaa waayifaa kiyyaa akka ta'u hoon barbaade iddoo kanatti immoo ol seenee
iddoo kana akkuma dura goonetti @ffish kan jedhu kana goonee ogguu kanarratti next jennuun akka ammaa sanitti reboot godhaadha jedha. Iddoo kana reboot goonaan wifi asirra jiru kun ni cufama. Egaa asirratti wanti isin ilaaluu qabdan iddoo kanatti wifiin amma jijjiiramaa jiru kuni kan IP addressiin isaa kana ta'e kana jijjiiruudhaaf qopheedha jedha. Yoo barbaanne okay jennaan okay goonee ilaallu. Amma okay godhuun dura iddoo kanatti wifiin connect na godhee jira. Argitanii jiraatan iddoo kanatti wifiin connect na godheera. Inni sun ni badama reboot goone maaliif passwordin isaa jijjiirameera. Passwordii isaa haarawaa kan hagatti galfannutti nuuf hin hojjetu jechuudha. Nuti asitti iddoo kanatti wanti hubachuu qabdan callistaniituma haala sanii wificha passwordii isaa laaltanii ba'uu ni dandeessan. Yoo keessan ta'uu baate laaltanii passwordii isaa argitanii baatanii bilbila keessan irratti yeroo inni passwordii isin gaafatu haala argitanii connect godhuu ni dandeessan jechuudha. Garuu amma anama jijjiiruun barbaada waan ta'eef okay hin jedhaane. Okay gan jedhanii reboot godhaa jira. Reboot Google kun percentii asitti percentii haga kana lakkaa'eera jechuudha. Reboot godhee honuu xumure garas deemna. Isa duraa san irratti isa Oro Tech jennee maqaa moggaafne san search goona. Kunoo iddoo kanatti Oro isa kanatti immoo okay Google passwordii nu gaafata. Passwordii isaa immoo akkuma dura laalle akka mul'atu ishee kana tuqxanii show password kan jedhu kana tuqxanii akka isiniif mul'atu gochuu ni dandeessanii. Kana ogguun ni tuq kun passwordin dura barreessedha. Connect goona. Kana connect nuuf godheera jechuudha. Connect nuuf godheera. Maqaan isaa Oro networkidha. Password isaa akkuma amma argitan akka amma itti galchine sanii amma waan tokko qofatu nuuf duubatti deebine akka amma kanatti ogguu deebinu speed isaa akkamitti dabala kan jedhu bandwidth control kan jedhu kana biradha. Bandwidth controlin iddoo kana. Bandwidth control kan ogguu irratti tuqnu haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan amma ishee kana jechuun ingress bandwidth jechuun ishee kan upload jechuudha. Wanta tokko ogguu upload gootan videos haa ta'u photos haa ta'u yeroo upload gootan saffisni isaa isa kana ta'a. 124 ta'a. Kana jechuun kiiloobaayitiidhaan. Kiiloobaaytiin 1,000 fi isa kana jechuudha. 1,024 meegaabaaytii takka taati. Meegaabaayitiidhaan beekna waan ta'eef kiiloobaayitiidhaan inni yeroo hunda kiiloobaayitiidhaan hojjeta. Amma waan tokko upload gochuudhaaf meegaabaaytii tokkoon upload goote jechuudha. Download gochuudhaaf immoo ishee gadaanu kana. Ingress bandwidth kan jedhu kana iddoo kana download gochuudhaaf kun 2,048. Kana jechuun meegaabaaytii 2 jechuudha. Download gochuudhaaf sekendii takka keessatti kiiloobaaytii 2 download naa godha jechuudha. Isa kana edit gochuu barbaadan asumatti ishee kana tuqxanii irraa balleessitanii haga barbaadan itti barreessitan. Kiiloobaaytiin takka meegaabaaytii meeqa kan jedhu eega beektanii booda itti barreessitan. Anaaf garuu kun na gammachiiseera waan ta'eef haaluma kanaan akka taa'uun fedha. Kunis yoo barbaadan kana irraa haqxanii uploadin baay'ee nan barbaachisu hojjetan 5 takka 2 gochuu ni dandeessan. 500 fi 12 jechuudha. Kun immoo meegaabaaytii walakkaa jechuudha. Meegaabaaytii walakkaa jechuudha. Booda speed isaa haala kanaan manage goonee iddoo save jedhu kanatti save godhachuu ni dandeenya jechuudha. Sagantaan irra qabadee dhiyaadhe asuma irratti xumuree jira. Egaa viidiyoo kana share gochuudhaan like fi subscribe gochuudhaan akka nu deeggartan kabajaadhaan sin gaafanna. Turtii gaarii fayyaan hunduma keenyaaf.